Akka ana keenyatti Dr. Alamuu Simee ka jedhamu dhaaba ODP ka hojjetaa jiru kun investment lafa uummata keenya uummanni keenya bishaaniif midhaan dhabee har'a beela'aa jiru. Isa ka uummanni lafa keenya gurgureetoo uummata keenya beelatti naqeetoo ture. Lafa keenya gurgurateetiin lafa qotee bulaa keenya gurgurateet biyya Chaayinaa irraa Dr. fudhate. Dr. Alamuu Simee. Namichi kun gahumsaa fi jaalatummaa uummataatiin iddoo sana taa'e moo fedheeruma isaaniitiin haaromsani galatooma. Dr. Alamuu Simee kalee mana barumsaa dhufee barattoota walitti qabee barattoonni immoo ati bakka hin beektu ati absuudha ati aanaa keenya bakka hin dandeettu ati nama keenya kulaasee nama keenya ajjeesisiisee aanaa kana dhufteeti numaa itti wayii dhaga'uun barbaadnu jedheen manni barumsaa hundi waliigalteedha itti kennu irraa bahe. Kana bira dhufee guyyaa ji'a tokkoon bira dhufeetiin uummata qeerroo aadaa marti uummata sana bira hidhaman warra miidhame jedhee walitti qabeen dubbisuuf jennaan uummanni dibee hin barbaannudha. Kora godina Arsii wajjin hojjettee godina Arsii wajjin dhufe. Guyyaa gara uummanni hin barbaanne jedheetiin ofirraa. Nama isa duuba jiru kabiraan beeku garuu kallattiidhaan waan kana kaanii fashaleessuudhaaf irratti hojjete Alamuu Simeeti. Yoo ani kana kijibe akka inni waan kana fashaleessuudhaaf halkan guyyaa hojjetaa ture ani waan kana kijibe kantiibaaleen magaalaalee Oromiyaa walgahii irratti inni maal akka jedhe ragaan itti ba'an. Leenjifamtoonni qondaalota Wallagga Afranii irraa fi Gujii irraa dhufan kan Adaamaa jiran maal jechaani akka ture ragaa ba'an. Leenjifamtoonni woboo Eertiraa dhufe walitti qabee maal akka inni isaan godhe ragaa ba'an. Namni kun halkanii guyyaa waan kana fashalsuudhaaf kan deemu. Biraa Alamuu Simeeti. Alamuu Simee Alamuu Dibeeti dhugaa isin jedhu. Anan mallee Oromiyaa irra jira jedhee dhimma isa sodaadhu hin jiru. Odoo as jiraadhee nama bira hin jiru malee dhiyoo biraan deemeen ture. Dhiyoo biraan deemeen ture malee tokkoffaan silaa maal naan jedhan duraan beeytanii. Horii bade guyyaa maan ol kan bade jeedaltis nyaattu maali jennaan waraabessuma jedhanii jedhe. Odoo atas jiraattee simaa jechuudha. Kanaaf ammallee Alamuu Simee kun maal hojjete? Naqeeqaniif ijoollee nama 8 nurraa hidhu. Namni tokko nama qeequu ni danda'a akkaataa heera mootummaatiif seera mootummaatittis biyyattiin tun heeraaf seera mootummaatiin bulti. Namni tokko mirga namaa dhaqee hin tuqin malee mirga namaa hin sarbin malee maa naqeeyteef maa na faarsuu dhabdeef maa hiriira baateef nama hidhuun yakka. Lammata namni tokko yakka tokko yoo balleesse iddoo irratti yakka balleesse san irratti gaafatama. San booda hoo yoo immoo mana murtiitiin qaamni abbaan alangaa oliyyata fudhate oliyyata saniin sadarkaa ofii eeggatee haga biiroo olaanutitti deema malee halkan nama fuudhanii deemuun guyyaa afananii gara fedhan dabarsuun duraan silaa nurraa fedoo jennu ammallee nurraa nafne ka kana godhu maddi isaa Alamuu Simeeti. Namoonni nu miidhan kun seeratti nuuf dhiyaatuu qabanii olaantummaan seeraa kabajamuu qabdi. Dhimma nageenyatti irratti ijoolleen dhiyoo tana nurraa hidhamtes seeraan ala hidhamtee manni murtii bilisa jedheeni namni akkasitti balleesse asumatti ilaalamet yookaan oliyyataan fudhatama yookaan hin baya garuu olaantummaa isaaniitiin affasanii deeman. Hin jijjiiramne sirni duraanii kuni ta'uu waan hin qabne ammas nuu ba'uu qabdi. Nama 8 nurraa hidhame. Ijoolleen tun kashlabbee miti. 2009 irraa waggaa darbee jechuudha yoo komaandii poostisanii uummata aanaa kanaa tokko lamaadhaan gara nama lubbuu gara nama lamaatti darbee asirratti kun immoo homaa waraanatti miti ka lubbuu nama kana wannaa jedhaa ture isaa fi bulchaa aanaa kanaa kan ta'e obbo Waajjii Abdulkariim jedhama. Jarri lamaan yeroo san aanaa kanarratti waan guddaa suukaneessaa dalagaa ture nama dhiigatu isaa fi waadoo nama kanatti isin dura komaandii poostiin fichisiisee komaandii poostiin isaa ture magaalaa keenya keessa kan deemnedha. Sirna haaromsaa amma deemu kana cuuf wayyaareef dalagaaf sheexana biraatiif kan hin beeyne jira jechuu. Kanaaf Dr. Alamuu tokkoffaa Dr. Alamuun dhimma kanarratti waan dubbatuuf illee naan galu'an. Waliigalteen kan jiru adda bilisummaa uummata bodaa ulfaatiiti mootummaa naannoo Oromiyaa jidduutti amala itti ta'eet sharrii wayyaaniin lafa keetti keessa ba'u dideeti malee dhimma mootummaa bakka bu'ee dhaabni seenuu hin qabu.